TPLF ibsa baasen dararan waraanni Eertiriyaadhaa uummata Tigraay irraan gahaa jiru akka dhaabuuf jecha naannoo Tigraay keessaa tattamaan akka ba'uuf hawaasni addunyaa tarkaanfii cimaa akka fudhatu gaafate. TPLF ibsa baasen waraanni Eertiriyaa dararaa lakkaa'amee hin dhumne uummata Tigraay irratti raawwataa jira jedhe. Ibsa kanaanis hawaasni addunyaa keessattuu gamtaan Afrikaadhaa, dhaabbanni mootummaa gamtoomanii Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa bulchiinsa Eertiriyaa tarkaanfii cimaa akka fudhatu waamicha taasisee jira. Hawaasa addunyaatiin alattis ammoo mootummaan Itoophiyaa waraanni Eertiriyaa dararaa uummata Tigraay irraan gahaa jiru hatattamaan akka dhaabsisus gaafatee jira. Akkasumas loltoonni Eertiriyaadhaa lafa Tigraay keessa akka ba'anii fi yakka raawwataa jiraniif akka itti gaafatamaniif ammoo mootummaan Itoophiyaa fi hawaasni addunyaa yaalii hunda hammataa taasisuu qaba jedha ibsi TPLF baase kuni. Waliigaltee walitti bu'insa dhaabu mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti raawwatame hordofee waraanni Eertiriyaa naannicha keessaa bahurraa silayyuu ammoo hammaatee loltoota dabalataa gara Tigraayitti galchaa jira jedha TPLF ibsa baase kanaani. TPLF ibsa baaseen waraanni Eertiriyaadhaa qabeenya uummataa fi mootummaa Tigraay hedduu konkolaataatti fe'achuudhaan saamaa kan fudhachuu hin dandeenye ammoo barbadeessaa fi gubaa hambaalee Tigraay bal'inaan barbadeessuu fi saamaa jira jechuudhaan haleellaa kallattii hamaa uummata Tigraay irratti raawwataa ture erga waliigaltee Afrikaa kibbaatiin booda ammoo cimsuudhaan itti fufee jira jechuudhaan TPLF ibsa baase kanaan waraanni Eertiriyaa tattamaan Tigraay keessaa ba'uu akka qabuu fi mootummaan Itoophiyaatis tarkaanfii fudhachuu akka qabu gaafatee jira. Waliigaltee Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteessan booddees ammoo hojiirra oolmaasaa biyyoolaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti erga irratti walii galanii booddee ammoo humna TPLF kachiisuudhaaf ajajoonni waraanaa lamaan kan humna Tigraay fi akkasuma humna Itoophiyaadhaa Birhaanuu Juulaatii fi Taaddasaa Warradeedhaa waliin dubbatanii humni Tigraay yeroo gabaabduu booddeetti ammoo hidhannoo hiikachuu akka qabu meeshaa gurguddoo irraa jalqabuun jechuudhaan kan walii galtee mallatteessanii fi dubbatanis agaammaatti hojiirra kan oolin kan imamaa jiru. TPLF ammoo sababbii hojiirra oolmaa walii galtee kana lafarraa harkisaa jiruufis ammoo mootummaan Itoophiyaadhaa waraana Eertiriyaa dabalatee akkasumatti illee kan naannoo Amaaraa guutumattuu Tigraay keessaa baasee hin xumurre yoo humnoonni kunneen ammoo naannoo Tigraay keessaa bahanii hin dhumin waraanni Tigraay waan hiikkatuufis hin qabu jechuudhaan TPLF yeroo ammaan tana dubbii jajjabeessaa akka jirutu imamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi kan TPLF waliigaltee karaa nagaa irratti erga walii galanii booddee ammoo gargaarsi namummaadhaa gara Maqaleetis imalaa jiraachuu mootummaan Abiyyi beeksisaa kan jiru. Gargaarsi Maqalee galaa jiru gahaa miti jechuudhaanis komiin gurguddoon gama TPLF dhagahamaa kan jirtu. Araarri TPLF fi mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti taasifame ammoo haala gaariirra kan jirree fi gufachuun isaatis afa hin qabu jechuudhaan yeroo ammaan tana xiinxaltoonni siyaasaa hedduunis dubbachaa jiru. Wixineen dambii hundeeffama magaalaa haarawaa Shaggar jedhamtu. Magaalaa Shaggar jechuun magaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina addaa naannoo Finfinnee jiran irraa magaalaa hundeeffamuuf jirtu ta'uusaa argisiisa. Wixinee dambii hundeeffama magaalaa Shaggar keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee hundeessuudhaaf ba'e lakkoofsa 115 muraa 2000 dambii kanaan haqamee jira jedha. Kana jechuun godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamu diigamee jira jechuudha. Wixineen dambii hundeeffama magaalaa haarawaa Shaggar jedhamtu akka agarsiisutti magaalaa Shaggar jechuun magaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaadhaa kan godina addaa naannoo Finfinnee jiran irraa magaalaa hundeeffamuuf jirtu akka ta'e mul'isa. Wixineen kun ammoo barbaachisummaa hundeeffama magaalaa Shaggar yoo ibsu magaalotaa fi gandoota baadiyyaa naannoo magaalaa Finfinneetti argaman karaa kenna tajaajilaatii fi hojiiwwan bulchiinsaatiif mijachuu akka danda'aniin walitti makuu fi bu'uuraalee misoomaatiin wal qunnamsiisuudhaan magaalaa ammayyaa fi hawwattuu uumuudhaaf jechuudhaan wixineen beekuun mul'isa. Magaalaan Shaggar qaama gurmaa'insa bulchiinsa mootummaa naannichaa ta'uudhaan
jechuudhaan dambii kanaan ammoo kan hundeeffamtu yoo taatu magaalota Finfinnee marsanii jiran Buraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Dhaadhii, Galaanii fi Sabbataa guutumattu ammoo gandoota baadiyyaa aanaalee wal maraa Sulultaa, Barraaqa, Aqaaqiidhaa fi Sabbataa hawaasarraa magaalicha keessatti akka hammataman baay'inni isaanii dambii kanaan murtaa'e of jalatti ni hammatti jedha magaalattiin kun wixineen bihe kuni. Lafti adoolessa darbe keessa koree teknikaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiin qoratame jedhamis ammoo gara godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti akka daangeffamu murteessee qaama shaggartaa jedhamaa jira. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 1,892.8 kana jechuun ammoo magaalaan Shaggar bal'inaan Finfinnee marroo 4 akka taatu kan mul'isudha. Bal'ina magaalaa haaraa Shaggar tana ammoo hir'isuunis dabaluunis akka danda'amu kaaya dambiin hundeeffama Shaggar kuni. Teessoo waajjira muummee bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee yoo ta'u magaalaan Shaggar baan godina Shawaa Bahaa kibbaan ammoo godina Shawaa Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Duukam kibba lixaatiin ammoo godina Shawaa kibba lixaa kaabaan ammoo godina Shawaa kaabaatii fi lixaan godina Shawaa lixaatiin ammoo kan daangeffamtudha. Magaalaan kantiibaa tokko kantiibaa itti aanaa tokko yookaan sanii oliin bulti jedhamtu tun ammoo bulchiinsa magaalaa kutaa magaalaa fi bulchiinsa aanaa magaalaatti qoqqoodamtis jedha. Kutaalee magaalaa 12 fi kutaa aanaalee magaalaa 36tti qoodamuu ishii keessaa dambicha ammoo kan ifoomse dambii kana keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee hundeessuudhaaf bee lakkoofsa 115 muraa 2000 dambii kanaan ammoo haqamee jira jedha. Kanaaf godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamus ni diigama jechuudha. Waa'ee hundeeffama magaalaa tanaa ammoo hawaasni magaalotaa fi gandoota baadiyyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalota Finfinnee marsanii jiran waan beekanis akka hin qabne himu. Hundeeffamni magaalaa haarawaa tanaas ammoo gaafiiwwan seeraa fi bulchiinsaatis jajjabaa yeroo ammaan tana kaasaa jira. Magaalaan aareettiin akkaan guddoo taate Shaggar jedhamtu hundeeffamuuf deemtu ammoo yeroo kanatti maqaa Oromoo qabaatullee sabaa fi sablammoonni hedduun achi keessa qubatanii akka jiranii fi yeroo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaadha naannoo Oromiyaa bulchaa turanitti kanneen Amaararraa dhufan baay'inaan seeraan alaa achitti lafa qabachuudhaan manneen hedduu ijaarratanii yeroo mootummaan naannoo Oromiyaadhaa manneen seeraan alaa warra naannoo Amaararraa dhufan achitti ijaaramaa ture diiguuf ture ammoo miidiyaalee warra Habashaa martiitti duuluudhaan iyyanii manni sun akka hin diigamne kan godhan yeroo ammaan tana baay'inaan warri keessa qubatee jiru sabaan Amaara akka ta'ee fi maqaan magaalatti ammoo kan Oromoo ta'ullee magaalatti guutumattuu dhuunfachuuf yookaan ammoo qabaachuudhaaf kan jirus Amaara yookaan nafxanyoota jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo hedduu yeroo ammaan tana dubbachaa jiru. Lolli guddaan humnoota Oromiyaa fi mootummaa Abiyyi Ahmad jidduutti jabaati akkuma itti fufetti jira. Humnoonni Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaatti birgeediin Laga Dambii fi Maddaal Buudaa waliin ta'uudhaan godina Gujii lixaa aanaa Malkaatti tarkaanfii cimtuu waraana mootummaa Abiyyi kan godinaalee fi bakkoota hedduurraa waliin gurmaa'uudhaan dhufan irratti fudhateen loltoota isaanii danuu fixuudhaan danuu yoo madeessu waraana hedduu if duuba deebisee jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Lolli kun jabaatee yoo itti fufu WBO'n zoonii kibbaa birgeediin Laga Dambii fi Maddaal Buudaa waliin ta'uudhaan aanaa Malkaa Soddoo gandoota garaagaraa keessatti waraana Abiyyi kan guyyootaan dura WBO'n rukutee if duuba deebi'anii turan humna dabalataa bakkoota hedduudhaan walitti guurrachuudhaan dhufan irratti WBO'n tarkaanfii jabaa fudhateen loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad humnoota faashistii PPT kan jedhuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hedduu barbadeessuudhaan injifannoo boonsaa gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti jabaatee kan itti fufe zoonii kibbaatti birgeediin Laga Dambii fi Maddaal Buudaa waliin ta'uudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhukkeerraa kaasaa jiraachuu kan beeksisan birgeediin lamaan kun ammoo torbee kana keessa lola hadhaawaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaniin injifannoo guddoo gonfatanii akka jiran beeksisanii jiru.